Guyyaar kafuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaarraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Bu'aa Beekoti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Diddaan uummataa fi uggurri geejjibaa Oromiyaatti taasifame bu'aa gaarii argamsiisuu qeerroon bilisummaa Oromoo ibse. Baatii lamaaf qorannoo fi qo'annoo paartii isaa geggeessaa kan ture gareen TPLF rakkoo gidduu isaa jiru furachuu hin dandeenye jedhamee jira. Qubee haaraan kuullee jedhamu bocamuun qeeqaa fi falmii kaasaa jiras jedhameera. Har'a deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Diddaan uummataa fi uggurri geejjibaa Oromiyaatti taasifame bu'aa gaarii argamsiisuu qeerroon bilisummaa Oromoo ibse. Uggurri geejjibaa fi lagannaan gabaa kan diddaa uummataa makate sirna impaayera Itoophiyaa PP'n durfamu irratti finciluuf amajjii 28 bara 2024 sa'aa 12 irraa eegalee akka hojiirra ooluuf waamicha qeerroon bilisummaa Oromoo uummata Oromoof taasise kabajuudhaan uummanni Oromoo ba'aa shaggar fakkeenya gaarii ta'aniirus jedhameera. Sochiin uummata godinichaa hirmaachisuun taasifame yoo xiinxalamu gama uggura geejjibaan daandiiwwan gurguddoon Moyyaalee Finfinnee seensisu, daandiin Jimmaa Finfinnee geessuu fi daandiiwwan baadiyyaarra magaalota akka Maqii, Bootee, Qooqaa, Mojoo, Tarree, Leemman, Amboolee, Eelaa, Kamsaa, Gibbisoo fi kan kana fakkaatan seensisu guyyoota sadan darban bifa guutummaan guututti jedhamuu danda'amuun cufamee tures jedhameera. Gama lagannaa gabaatiin ammoo gabawwan naannawaa ba'aa shaggar magaalota kanneen akka gabaa Maqii, Bootee, Amboolee fi gabawwan baadiyyaa hundi guyyoota sadan kanaaf cufamanii jiru jechuun maddi oduu keenya ibseera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ajaja keenya diduun ajaja warra bosona jiranii fudhattu jechuun uummata magaalota akka Maqii, Bootee fi kan kana fakkaatan keessatti namoota nagaa reeba, konkolaattotaa fi baajaajota guuree hidhaa jiraachuus maddi keenya nuuf ibsee jira. Uggurri gabaa fi lagannaan kun hanga yoomitti akka itti fufus wanti ibsame hin jiru. Baatii lamaaf qorannoo fi qo'annoo paartii isaa geggeessaa kan ture gareen TPLF rakkoo gidduu isaa jiru furachuu hin dandeenye jedhamee jira. Erga hundeeffamee waggaa 50 kan lakkoofsise addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF ribiloltummaadhaan hanga mootummaa federaalaa dursutti imalee tureera. Gareen biyya hunkuraa ture jijjiirama siyaasaa qeerroo bilisummaa Oromootiin dhufe hordofee aangoorraa ka'uu isaatiin waldhabdeen mootummaa qabsoo qeerroo butee waliin qabuun gara lola hidhannootti deebi'uuf dirqamee ture. Waliigaltee Pretooriyaa booda immoo naannoo Tigraay keessatti olaantummaa qabaachuun siyaasa Itoophiyaa keessatti irra deebiin iddoo argachuuf yaalii taasisaa jira. TPLF warra Tigraay waggaa lamaaf naannichatti geggeeffamuun badii lubbuu lammiilee 100,000 fi qabeenya hedduuf madda ta'eef haala itti furame irratti qeeqamaa jira. Koomishiniin to'annoo paartichaas rakkoon hooggansa tarsiimoo isaa mudachuu irra deddeebiin ibsaa turuun isaa dhaga'ameera. Paartichis rakkoo hooggansaa isaa mudate kana furuudhaaf jecha miseensota koree hojii raawwachiiftuu hojii irratti argaman 5 miseensota koree giddugalaa ajajoota waraanaa fi qondaaltota paartichaa duraan geggeeffaman walitti qabuun baatii lamaa oliif karra cufatanii marii geggeessaa turaniiru. TPLF rakkoon keessoo akkanaa yoo isa mudatu kun kan jalqabaa miti. Erga hundeeffama isaatii kaasee yeroo garagaraatti rakkooleen hooggansaa fi danqaaleen isa mudachuun isaanii yaadatama. Rakkoo TPLF jalqabaa jedhamee kan eegamu kan paartichi hundeeffamee waggaa tokkoffaa isaa keessatti mudate waggaa ta'u bittinnaa'uu yookaan afaan Tigriffaatiin faashish jedhamuun beekamuu fi odeensi hooggansaa gidduutti mudatee turedha. Haa ta'u malee haalli yeroos rakkoon sun itti furame kan diimokiraatawaa hin taanee fi godaannisa badaa dhiisee kan darbes jedhamuun qeeqamaa jira. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1977 keessa TPLF mudate immoo qondeessitootaa fi hooggantoota paartichaa kan turan Aragaawwii Baree fi Gidaay Zaretsiyoon akka biyyaa ba'an taasisee tureera. Qodeensi biraan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1993 keessatti paarticha kan mudate waggaa ta'u caasaa siyaasa paartichaa fi keessattuu immoo naannoo Tigraay keessatti kisaaraa olaanaa akka qaqqabsiise amanama. Gareen muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiin durfamu yeroo sanatti pirezidaantii naannoo Tigraay kan turan obbo Gabruu Asiraatii fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan turan Siyyi Abraa fi Addi Aragaash Adaan aangoorraa kaasuun ofii aangoo paartichaa fi naannichaa qabatanii itti fufaniiru. Aluma kanaan wal waraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin taasisaniin naannoon Tigraay rakkoo hamaaf saaxilamee ture. Boodarra marii nagaa Afrikaa kibbaatti uumameen nagaan argamuu danda'eera.
Kanaanis hooggansa yeroo naannichaa kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa waliin wallabuun gareen tokko mootummaa mataa isaa hundeessuuf hanga walgahii waamutti adeemaniiru. Kanaanis namoonni rakkoo sana uuman aangoorraa kaafamuun kanneen hidhamanis hedduudha. Kanaanis baatii lamaaf mariirra kan ture TPLF rakkoo isaa furachuuf ammallee rakkateeraa jedhame. Gareen Geetaachoo Raddaan hoogganamu faayidaan Tigraay Itoophiyaa waliin argama kan jedhan hoggaa ta'u, gareen kaan immoo mootummicha kaasuun fala biraa fiduu barbaadu. Sababuma kanaan walgahii baatii lamaaf geggeessaa turan bu'aa malee hafuunsaa beekamee jira. Yeroo ammaa kana uummanni Tigraay rakkoo beelaa hamaaf saaxilamee jiraachuunsaas ni yaadatama. Qubee haaraan Kuullee jedhamu bocamuun qeeqaa fi falmii kaasaa jiraachuun beekamee jira. Hayyoonni Oromoo muraasni yeroo garagaraatti qubee afaan Oromoo amma hojiirra jiru kana jijjiiruuf tooftaalee adda addaa fayyadamaa turaniiru. Waggoota muraasa duraa tartiiba qubee afaan Oromoo jallisuun laagaamaa jechuun waamuuf daandii hedduu imalaniiru. Ammas yeroo kisaaraa siyaasaa keessa jirru kanatti qubee barreeffama Giriikii fakkaatu kan dheerinni isaa seentimeetira 5 caalu bocuun ajandaa miidiyaa hawaasaa taasisaniiru. Qubeen afaan Oromoo afaanota Afrikaa keessa jiran keessaa qubee barreessuuf mijatu ta'uun isaanii beekama. Haaluma kanaan hayyoonni qubee Kuullee bocan jechoota Arabootaa itti dabaluun tartiiba keessa galchanii jiru. Hayyoonni Oromoo rakkoo siyaasaa fi dinagdee Oromoo furuu dadhaban ajandaa uumuun uummaticha burjaajessuu dhaabuu qabu jechuun kanneen akeekkachiisanis jiru. Qubeen kun karaa dhaabbata barnoota olaanaa beekamtii argate uummata Oromoo tajaajiluu danda'a moo ni gatama kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Mootummaan biyya bulchaa jiru dargaggoota tajaajila waraanaaf humnaan guuraa jiraachuun himame. Bara bulchiinsa Dargii dargaggoonni magaalaa fi manneen barnootaa keessa qabamuun dirree waraanaaf ergama akka turan seenaan ni dubbata. Siyaasa ammayyaawaa keessa bara jirrutti dargaggoonni humnaan qabamuun gara mooraa leenjiitti ergamaa jiraachuun kan qaanii ta'ee jira. Kanumaanis caasaaleen mootummaa sadarkaa gadi irra jiran dargaggoota humnaan qabuun gara mooraa leenjiitti ergaa jiru jedhame. Hidhattoonni mootummaa mandara keessa deemuun ijoollee loon tiksitu osoo hin hambisin waraanatti guuraa jiraachuu maddeen keenya nuuf himaniiru. Kanaanis dargaggoonni magaalaa keessaa baqachuun dhokatanii jiraachuu eegaluu maddii oduu keenya nuuf ifoomse jira. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya gaggabaaboon kan guyyaaraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share godhaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.